please orobooti ya sinii du'e ijoollee Suudi Arabiyaa jirtan please sinii du'e na gargaara video kana share du'it naaf godha nama shan nama jaatti share naaf godha du'itis godha copy linkis godha mallaqan baastani hundi keenya rakkoo keessa jirra garuu rakkoon akkana ulfaatan dhufe immoo waliif iyyuu dirqama keenya obboleewwan koo qaqqaaleewwan qabamoota mana maadaami copy link share du'it godha video kana ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan immoo na gargaara obboleettiin teenya tuni alattuu arsee sallaati akkuma nama kamii dalagattee of jijjiiruu biyyaa baate garuu immoo waaqayyoon eeyyamne kun biyya ormaatti maraatte harkaaf miila ishee hidhanii warri biiroo nurraa fudhaa jechaa jiran akkamittiin akka kara biyyaa galtu haala nu mijeessaa please akka itti galtu bicha barbaanna karama biyyaa galchuudha maatiin waan hundaayyuu hin dandeenye obboleettiin hin jirtu obboleettiin biyya duwwaa jirti waan maallaqaan hin danda'a bicha akkuma itti galfadhu haala na mijeessaa jetti ani immoo hin dadhabeen gara keessan fide oromooti ya please na gargaara biyya Suudi Arabiyaa jirti erga deemtee ji'a 3 sammuudhaatu qabteerti please na gargaara video kana share copy link godhaati Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota hinaatubee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Baga jiraattan anaa jiraatu hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii baga walumaan jiraanne baga yeroo sa'aatii kana geenye isiniin jedha. Dhiifama nan badeen ture jechuudha viidiyoo hojjedhee hin beeku. Egaa sababuma garaagaraatii waan ta'eef nageenyi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isin jecha har'a qophiin baay'ee garaa nama nyaatu tokko jechuudha qabadhee isinii dhufee jira. Egaa qophiilee baay'ee darbee samuuna jechuudha hedduu kan nama gammachiisus kan nama gaddisiisus darbaa ture argaatuma ture jechuudha dhufee dubbachuu hawaadhu malee. Egaa jechuudha asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha suuraa kanarratti dhugaa dubbachuuf wanta baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha. Maaliif obboleettiin teenya biyya ormaatii obboleewwan keenya hundi jechuudha mana namaa keessa kan hojjetan hundumtuuyyuu nuti rakkattoota jechuudha rakkannee biyya namaa kana keessa cinqamnee jiraachaa jirra kan itti toleetis jiraatu akkuma feellee itti tolu biyyi namaa tolmaatan qabdu jechuudha biyyi namaa biyyuma namaati. Egaa dhugaa dubbachuuf wanta baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha wanta baay'ee nama gaddisiisu ijoolleen haarawaa dhufan jechuudha kan asitti dhufanii rakkatan meeqatu jiru jechuudha. Garuu immoo gaafa biyyarraa hin dhufinaa wanta akkanaati jira wanti rakkisaadha akka afaaniin achi haasoftanii miti laakkii yoo jedhanii jechuudha namaan dhaga'anii jechuudha gurrattiyyuu isaan hin bu'u sababa maaliitiif illee akka ta'e garuu naaf hin galle jechuudha. Akka waan nuti asitti teenyee isaan jiruu gaarii jiranne isaan immoo dhoorkin wayii itti fakkaata jechuudha yeroo baay'ee akkas fakkaata. Immootu jechuudha namoonni shamarran biyya ormaatiif iyyan jechuudha tiiktookii kanarraa yeroo baay'ee obboleettii teenya ganniidha jechuudha. Ganniin yeroo baay'ee ijoollee shamara biyya arabaa dhufanii kan asitti rakkatan kan madaamin rakkiste ijoollee baay'ee jechuudha rakkina isaanii keessaa baaste jechuudha. Ganniin dhugaa dubbachuuf namni biraa namni nu dubbatu gonkumattuyyuu hin jiru nuti namni nu dubbatu hin jiru kan nu dubbatu yoo tariitii waaqa qofa yoo ta'e malee namni nu dubbatu hin jiru. Egaa maaliif kun ta'a yoo jenne maaliif akka ta'e naaf hin galle jechuudha. Kun yeroo gargaarsaa yeroo rakkinaa yeroo wantoota garaagaraa jechuudha dhufanii dubbatu ijoollee shamarran biyya arabaa birrii walitti qabdee akkasitti jechuudha kan biyyis gargaaramaa jiru ijoollee shamarri biyya arabaa sirumattuu gargaarsa keessaa hafanii hin beekan biyya taanan namoota rakkatan taanan mana amantaa taanan waanuma hundaanuu hafanii hin beekan jechuudha. Walumaa galatti shamarran biyya arabaa nama beeku biratti dhugaa ulfaataadha jechuudha maqaa shamarran biyya arabaa dhahuun garuu nama hin beekne nama har'uma qofa nyaatee boru hin beekne jechuudha. Har'a irraa nyaatee boru arrabsu yookaan maallaqa isaanii irraa nyaatee jalaa dhokatu jechuudha. Isaan sanitti xinnaachuu dandeenya jechuudha. Hammi keenya achi sanitti xiqqaachuu danda'a garuu immoo nuti sanii olittidha. Namni simmoo miidiyaa kanarraa nu dubbatu namuma takkittii qofa jechuudha. Ishiinis ganni qofa. Ishiinis akkuma keenya mana namaa hojjetti mana namaa dalagdii saniinuu jechuudha biyya Joordaan keessa teesse jechuudha.
nu gargaaraa jirti jechuudha. Waan hundaan hamma dandeessuun hamma dandeettii ishiitiin saba ishii bira obboleewwan ishii bira dhaabbachaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'eetti nama addaati jechuudha. Ishiin nama addaati. Maaliifi namni yeroo ammaa tiyyaan na baasidha malee nama gargaaru wantoota akkasii kana namni yaadu hin jiru. Garuu ishiin waaqayyoon haala mijeessuu fi soo baate namoota garaagaraatiin wal baratte ijoollee baay'ee kan gargaaratiillee jirtu jechuudha. Kuuwwan garuu yeroo birrii irraa walirraa nyaatan yeroo birrii irraa nyaatan qofa jechuudha kan isaan wanni jedhan kan isaan haala saniin ijoollee shamarran biyya arabaa meeqatu miidhame jechuudha. Kan dhufanillee biyya arabaa kana keessatti ta'uu fi didee kan waan badaayuu argan fakkeenyaaf mana namaa hin taane ga'uu danda'a yoo argan rifatu. Wantoota garagaraati kan rifaaturraa kan ka'e kan akkana ta'an jechuudha. Rifaaturraa kan ka'e haalli biyyaa ittiin bahanii fi haalli isaan yaadanii itti biyyaa bahanii fi haalli asitti argan garagara waan ta'eef rifaaturraa kan ka'e kun hundumti isaatu jechuudha kan dhufe jechuudha. Rifaatuu cinqamurraa bakka ani maaliifan dhufe jechuudha. Anis yeroo jalqaba jechuudha dhufusan osoo dhufuu baadhee jiraadhee jedhee yaadni wayii natti dhagahame. Osoo immoo akkasumatti illee mana badaa nagahee ture yeroon jalqaba deemu san osoo mana badaa nagahee rifadhee anis akkuma ishii kanan ta'a miti kan jedhu natti dhagahamaa jira jechuudha. Amma dhugaa dubbachuu fi baay'eetti nama dhukkubaa. Kanaaf immoo shamarran biyya arabaa namoonni tokko warroonni miidiyaa kanarraa warroonni kabaja maatii ofiitiif. Egaa kabajamtoota kiyyaa yeroo ani qabadhee dhufe taanuma nagaan naa tura hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii keessan turtii gaarii naaf.